Irreechi gaddaa nagaaf tasgabbiin raawwatee jechaa ture dhugaadha. Haga jakootiin argetti gama hoggansaatii nagaaf tasgabbiidhaan raawwate. Garuu achi keessatti shira sin hojjettan, shira sin xaxxan, warri gandeen, warri dhuguu malee waa'een qabsoo, waa'een birmadummaa, waa'een tokkummaa, waa'een irreechaa, waa'een sabaa isiniif hin galle warri akka waan gandi bakka sin buufateetti of himtanii ijoollee kana irratti gocha sin raawwattan uffata aadaa shawaa uffattanii gandaan qooduudhaaf Oromoo adda baasuudhaaf warri shira kana xaxxan waan sin gootan tokkollee hin jiru. Ofuma keessanii dhamaatan malee, ofuma keessanii shira kana xaxxan malee ijoollee kana irratti wanti ta'u tokkollee hin jiru. Garuu akka Maccaaf Tuulamaatti qaanyi guddaa wanna saba biraan irratti raawwataa ture ofii keessanii kana gochuun keessan qaanii guddaa nama sammuu qabuuf, nama waa hubatuuf, nama waa'ee Oromummaa isaaf galteef, nama waa'ee irreechaa isaaf galteef qaanii guddaa akka Maccaaf Tuulamaatti. Ijoolleen kuni uffata isaanii uffatanii irreecha ayyaaneffachuu dhufan. Akka saba Oromootti gammachuu isaanii ibsachuu dhufan. Isin garuu uffata aadaa shawaa uffattanii akka waan shawaan bakka sin buufatee, akka waan godinni shawaa Tuulamni bakka sin buufatee ijoollee kana gandaaf gandaan qooddanii shira kana xaxuun keessan isinumaafiyyuu qaanyiidha. Dhaggeeffadhaa. Kun waa taati miti. Kun waan salphaadha. Garuu ammas uummanni Tuulamaa isin jaallanna, isin kabajna. Beektota keessanirraa, artistoota keessanirraa jalqabnee haga beekaa keessanitti Oromummaa walirraa qabnaa, wal jaallannaa, wal kabajna. Artistoota bebbeekamoo, artistoota qaqqaalii nama waa hundumaa dubbatee hiikuu danda'u jira. Garuu wallaalaa keessan osoo gorfattanii, maayyimii keessan osoo gorfattanii, dhugduu keessan osoo gorfattanii dhugaan isinitti hima. Gaafa namni waa'ee saba isaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee saba isaa dubbatu gandatti nama harkiftani. Akka waan namni ganda isaa malee hin jaallanne. Nuti garuu achi hin jirru. Bakka tokkummaa jirra. Bakka Oromummaan akka dammaamni oftu jirra nuti. Ijoolleen kuni akka waan basaasota ta'anitti ilaaltaniiti. Akka isaan waan isaan shorokkeessaa ta'anitti fakkaatanitti, akka isaan fakkaatanitti ilaaltanii ijoollee kana dudduubaan naxxanii akka waan jarri balleessaa wayii hojjetaa jiranitti ilaaltanii gocha kana geggeessitan. Garuu isin hin baasu. Hin raawwattan malee, hin yaaddan malee isin hin baasu. Kana hin yaadina. Namni waan barbaade mormuu, deeggaruu, mirga guutuu qaba. Yoo seera beektu ta'e, yoo seera barataniitu ta'e jechuudha. Biyyi jaallachuu yoo ta'e bara maaster pilaanii kan lubbuusaa dabarsee, kan lubbuusaa wareegee ijoollee Wallaggaati. Kana liqimsi. Dhaggeeffadhu gurra keetti. Rasaasni osoo itti dhuka'u, osoo karamee qaanii mootummaa kanarratti rasaasni dhuka'u, mootummaa Oromooti, ilma Oromooti, hin du'ini ani nan du'a jedhee kan morma isaa dabarsee kennee dhalataa Wallaggaati. Kana beeki, seenaa beeki. Maayyimii hin ta'in. Hin dhudhe taanaan karaa irratti balaqqabi malee gandaaf gandaan naman qoodin. Irreecha jechuun tokkummaadha, jaalala. Siif gala yoo ta'e jechaadha. Sii galee kun immoo homaa miti. Waan asiniin jedhu dhaggeeffadhaa. Dhugaan isinitti hima. Waan kana irraa dubbadhaa. Artistoonni, beektonni, hanga jaarsolii dabalatee irraa dubbadhaa.